Ashama nageenyi waaqayyo siniif haa ta'u adaraa waaqayyo akkamitti shunkurra akka dhabamu nutti himina jedhan baay'een komantii jala seenanii adaraa waaqayyo waan jedhaniif salphaadha kuni rakkoo tokko hin qabu. Salphaadhumatti siniin agarsiisa. Ani laddoo lama qofan dhaabe yookiin iddoo sadii qofa jechuudha. Hundee sadii dhaabe. Fakkeenyaaf shonkoorichi kun diimaadha. Ishii kana hadiiree fun dhaabe tokkittii kanan dhaabe amma guddatte isheen bona keessan dhaabe qoqee taatee dhaabbanyuutte garuu ilaasitti ol baastee jirti kana bara mun ila hidda kanarraa baastii jechuudha. Tokkittum kanan lafuma uqisanii kan fidanan bitee fakkeenya has dhaabe dalga ciibsin dhaabe hiddisaa kun yoo lafa keessa dalga ciibsitu kanarraa ol baa jechuudha. So amma shonkoorri hadichi kun baay'ee jechuudha. Isaan kun immoo diimaa waan ta'aniif sinittan agarsiisa. Fakkeenya dhengadda yeroo hin cabsu argitaniittu ani iddoo naasaa qamuuf hin cabsu malee bargiti shonkoora nyaachuu miti. Birrii 5 gabaadha waan bitee nyaadha. Ila ol yaa'ee baay'ate ila hundee sana isan cabsee fi kana qofa tureeshu. So amma laala. Kuni margee, kun ol baatee, kun asiin kuni baay'ee, kuni jira. Dhalee jira kana duraan dhalee yeroo darbe dhalee waan jiruuf iddoon isaa xebbebbe waan jedheef asii cabsee yoo ilaa kana dhalee jira kichuudha laala. Isumatu dhalee jechuudha asii achi dalgam jim jedhee lafa keessa naatti roobe dhala ilaasiin dhalee jira. Ishii kana laala dhalee jira jechuudha. Asis immoo kanan dhaabee ila kana dhalee kanas asiin ilaa kana laala. Kana ila kunillee dhaleetu gidduudhaan duraan ol bahe ji'oota dura wayii jechuudha. Dura kamtu dhaabate ture muka kana lamaan kun amma guddaadha. Kuni baay'ee guddaa meetira 4 ta'a kuni jechuudha. Irraa olii nutti agarsiisu yoo jettani. Kun akkasitti baay'ee fagoodha kun baay'ee dheeraadha. Isaan kana lamaan ture fireen innaan dura dhaabatu. So la meetira isaa amma dheeratu eenyuunsa aanginsa jechuudha. Angisa madera tulala. Madera so lama kana dhale jechuudha. Zim jedhee dhala hinnu. Si'a tokko sillaha keenya ila ishiin kun immoo qophaa garasitti jirti. Gaaf tokko keessaa cabseera waxxaramnaanin cabsee isaa sila argitanii dasan. Baay'ee xabbabamee jira. Xabbabamnaan bukkee lamaan itti dhalee jira. Achumaaniin cabsee laasafan ofumaan dhalee jechuudha. Waa garasiin siin agarsiisa. Argitanii kana sin dhalee jechuudha. Ofii isaatiif xixinneessee jala guutee laatoon haramaa harame as jala guutee jechuudha kan ol yaa'aa jiru. Xixinnoon kichuu sun kan inni mataa isaatiin kana tureeyyuu kan hin barana biraa cabsifaan isa kana tureeyyuu waannaan kan hin dhaabe. Kun garuu kun hundi ergasii numti dhaleetu ol yaa'ee jechuudha kichuu numta akkana. So meeqan dhaabe kunisaan kana lamaan dhaabeeyyuu garuu amma gara 10 olii of jalatti yaase. Kanum lamaan tureeyyuu naa dura. Asiis immoo tokko nan cabsee kanumaaf isa tureeyyuu asaa qamuuf jedheen cabsee waan xibbibbi jedheef. Innaa kana adiin ishii kana bichaadha jedhee ofumaan dhala jechuudha. Innaa hundee tokkitti gabaadhaa bittaa yookiin warra qabu harkaa fottoksitee galchita isumatu yaa'a jechuudha. Waggaa kana innaan dhufu reefu hundeen kun sadan gadi suuqame amma kun cabsee nyaadhaa jechuudha. Akkatti ni dhalee olaaltaan. Isaan kun muluun kan dhalamedha. Kun amma barra dhuftu immoo hidheedheerata jechuudha lakan. Ila asiinis baasee kuni baay'ee guute gaaraa dugda duubatiin jechuudha. Ishiin kun illee ammoo humna isheetitti duraan bona waan dhaabeef ol baasuu diddee roobnaaf hin baastee jechuudha. Okay? Akkasii adaraa waaqayyoo nutti agarsiisi waan jettaniif. Simple nagar silahona isinitti agarsiise. Kan ammoo tamra jedheen dhaabee dhuguma miti Johaanaatu dhaabee dhugaa waaqayyo fide. Tamra baay'ee marge ol ka'e. I think marga jedhee yaada. Allee jira qoaseen tan agarsiisa. Asillee. Tokkittiidha. Hin dhalahoodha. Maaliif kuni
booda karra sabal'aa waan ta'uuf jechuun achi amma asitti waan ta'uuf karaa kanatu biqiltuu ta'a waan ta'eef la warqeellee dhaabe ishii kana jechuudha. La warqeen dhaabe. Karaan sun mana ta'a booda waan ta'eef as dabarsuu barbaade. Yeroo isaanitti isas kaasanii yookiin immoo ammachi bichaatti dhaabuu dandeenya mana. Ammachi qofaatti ijaaramuu danda'ama jechuudha. Kalennaan kaarotii dhabu sinti nagarsiisne ilaalloo kana kaarotii dhaabeen cabbii yeroo dhuma sana fide nan diriirse ilaala shikka godhe. Anuma dhaabee galu jechuudha. Raafuun kun uffata itti qabattee jirti. Zanaattee jechuudha. Kana